haadhaa fi abbaa eessummaan haboo waa hunda godhattee waan taa'u jirtuuf ammaas akka roorroon sun itti hin dhagaamne roorroon dhaba haadhaa fi abbaa akka itti hin dhagaamne jee ol naqee taa'u jirti jechuudha. Kanaafuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu isiniin jecha nageenyi keenya kan jaalala onnerraa kan burqee bakka jirtan hundatti isin haadha qabu isiniin jenna. Fanni isaarraa maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolamu ajaa tattamana taa'e takka waan dubbachuun dirqama ta'e jechuudha. Wanti narra dubbachuudhaa isinii dhufe Abdallaa kana itti dubbanne gorsinee dadhabne arku jirtan. Kabajaan tun bakka itti dhaabbattu qabdi jeetiin jira viidiyoo dabartarratti isinii hime. Kanaafuu namni tokko yeroo ati kabajjee si kabajuudha qaba. Namni tokko gisee ati bakka guddaa kan ta'eef si beekuudha qaba. Akkasuma liinaas ari'ee ol neeyneef mana keenya jirti nutuun dadhabne. Inni maa nu dadhaba qaban isaa jiru. Laala bakka kana. Arranaa fi Abdallaan adda fixachuuf yoonni isinii dhufeef. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Sirriin na dhaggeeffadhaa. Abdallatti aaraan qabu isinii baafachuuf aaraan Abdalla qabu isaas hubachiisuudhaaf karaa kanaan. Yooniin bira taa'ee dubbadhe dhugaa naaf hin so'u. Waraabee yoon gadhiisee irra naaf amanaa jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kabajamtoota keenya. Na dhaggeeffa. Abdallaa har'a booda liinaa kadhannee manguddoo itti erginee galchuu dide. Hayaa mucaa kanneef jenneen dide. Uffata bichaa kanneef argitanii jirtan. Kanaafuu Abdallaan har'a booda alaa kana malee tolli isaan jiru. Ifitti dabarsu naaf Abdallaan har'a talolaati. Safaataan hin jiru ammas eechitti. Haadha mana isaa qabee isaaniin saayima ture jee kaayee kabajaa wallaale. Kabajaafuu namni tokko jaartii isaa chaararraa fuudhee ol naqa. Kabajaa sana eeganni wallaale. Hayaa dhufee achitti hin laalle maaliif jirtan jenneeni nama itti ergine manguddoo san naaf hin kabanye. Naa'uun kabajinii fakkeenyaaf manguddoo san hin kabanye. Dabri immaas anaa mana isii daawwachi jiru naa isii tana ol naqee fi kabajee fi taa'uu jiru anaas arrabsa. Fannis ni gartaa jira. Sunis waan takka qabadheetiin jira. Akkana dhageeyaa lammaffaadha. Mucaa kana nama dhukkubsate nama miite takka gargaaruu wama jiraati. Akkuma fedhettu akka seerattis akka aadaa Oromoottis akka karaa Rabbii irrattis nama miite tokko gargaaruun dirqama. Kanaafuu Abdallaan dogoggora dalagu jiru kana hin argu. Akka fedhinnaa lubbuun isaa jette jala deemu jira waan ta'eef hordoftoota kiyya dhageeffadhaa addaan fixachuuf hin deemaan jeenaaf Abdallaan amma. Khalaas kabajaa hanga nama kabajanii jira. Hanga nama ulfeessanii jira. Hanga nama dura dhaabbatanii jira. Abdallaa karaa hundaanuu dadhabee waan jiruuf naaf Abdallaan addaan fixanne. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota kiyya dhageeffa. Har'a booda Abdallaan galfadhu eegee jennee didee har'a booda meeliinaa waa harku ijaan harku. Mucaas taanaan mucuma isaatis taanaan mubaarak jechuun seeraanii anaa fi liinaa fi dachaas dhayinee irraa fuuna. Akkanatti irraa fuudhu teenya tolaa miti asii achi dirqama. Egaa uffata san sobne irraa fuune dhugaa uffanni ni kannaa beeynaa afaan tolaatiin dhayinee fuune. Mucaa immoo akkatti irraa fuuna haati immoo halkanii guyyaa iyyensaan ijjitii siidhaamu jirti. Daawwattoota kiyya dhagaa. Halkanii guyyaa mucaa kiyyattee iyyiti. Manaa banuun hirribaan ol kaatee ijjitii jedhan ollaan natti hima. Ana chim jiraadhu waan ta'eef bakka dalagaatiin nin dhaga. Bilbilaan nin dhaga. Yeroo dhufee isinis waa'ee mucaa malee waan biraan haasoftu jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya. Abdallaa yoo mana hidhatti nuti hin darbine sarnaan jaa. Yoo Abdallaa mana hidhaa akka maal yaaddoon mana hidhaa dhaqee miti. Abdallaa keessinaan ni'uu deebisuun hin jiru harkuuf teessan daawwattoota kiyya. Waan hin jee kana yoo isiniif dhugoomsuu hin baanne ni gartan. Abdallaa mucaa akkanatti irraa fuuna dha'ini akkanatti osoo inni hin jaalatin dhiiga boochifnee dirqamaan irraa fuuna jechuudha. Akkamitti akka irraa fuudhan akka inni hin beeknetti jechuudha. Ija isaa dura dhaabbannee irraa fuuna. Akka inni manaa bamoo zaahira juutti ardiitti golgoleessine jechuudha. Daawwattoota kiyya dhagaa. Kabajaan hin jirtu ammas jechitti. Obsee ji'a takkaa fi meeqaan obsee quba qabdan gaafa inni ari'eerraa kaasaadha. Kabaja namni tokko gajaartii nama kabajee nama ol naqe. Galatoomii eegumaatu saahibummaa keenyaaf ol neeyite isinis kayif gorsitu haa taatu. Anis asii achitti umaa wal gorfannaa wanni walittis haarru hin jiru atis naa hojii gorsi waan jiruun silaa namni dhufee mashruufa feetaa hin jiruuni
maaliif jirtan juuni mucaan nurra caccabse dhufee nuuf hin laalle mucaan sunii fi innis naa tokko guyyaa keessaa if jijjiiraa jiran malee namoo Abdallaanis if jijjiiru jiran innis if jijjiiru jira gaararraa ta'uu jiran jechuu isaan lachuu. Kanaafuu Abdallaan sammuu duraan qabuu fi beekumsa duraan qabu keessaa badee waan jiruuf arata dhumaati. Hanga obsine ni gaha Abdallaa addaan fixanne mucaa ammoo funyaan qabneet irraa fuunee fi isa hidha darbuun keenya waan afaan qabne. Tokkoffaan inni jaartii gabbaasee cal jechuu lammaffaa mucaa akkanuma shakkeetuma haakima maa geessaa maaliif hin geessine nama dhukkubsate tokko ati hin geessitu fakkeenyaaf amma namni tokko dhukkubsate haa jennu hin beektu ati takkaatuun agarra haa jennu dhuftee yoo qabde haakima ni geessita moo hin geessitu ni geessinaa jechuudha namuma ijaan hin agarreetu hin beene Oromoo ta'uu isaatiif Musliima ta'uu isaatiif lammii teenya ta'uu isaatiif jecha jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya maaliif haakima geessitaa maaltu siin gee waan juu caccabse malee duraanis dachaas lafaa ka'ee Abdallatti hin dubbanne Abdallumaan lafaa ka'ee jirjiraan itti dubbatee jechuudha. Jirjiraan lafaa ka'ee shakkiidhaan akkanumatti moo duraanii qiimii olii qabaatan dhugaadha haati dubbatu duraanis qiimii oliif hin qaban waan irra wal tuqan hin jiru kabajaa wajji jiraachuu jira. Sababa liinaa olleynee echi quba qabaanne jibbamaa taanee jechuudha. Nin obsaaf nama kana saayiba wajji nyaannee wajji turre yeetiin obsaa jechuudha gama kiyyaan. Abdallaan irra booda Abdallaa yoo ati namaa miti nama itti gortuu miti nama waasii godhuu miti muka qabattuu muka yoo gatan tarte qabattuu yoo ati harkatte ni agarta sirnaan jii Abdallaa anaatu ganaa miila kana jalaan bahee dhalata yoo mucaasan anaa fi liinaa fi dachaas wal taane sirraan fuune sirnaan jii Abdallaa irra booda kanaafuu daawwattoota keenya narra leellaanin ni naaree hangaan obsu jiru gartanii haadha mana isaa ol naqeetiin obsu jira obseetiin wajjitaa'u jira obsee mana keessatti teessisee jechuun waa hunda waan isiin feetu godheefi akkasii bakka hojii kiyyaa oolee bulaa jechuudha. Yeroo tokko tokkoon dachaas fudhadhee saayibban qabu wajjin laaluudhaan dhufa carraatuu faas ni beeytan. Akkasittiin dhufa malee mana sanaan eenyu jechaan irraa gabbee isiidhaa jecha jechuudha. Arras taanaan borus alliinaan qomaddu irraas hin laaluu maali rakkattuudhaami rakkattee taa'u jirte haa teessu maali jaarsaa adii jechuudha aadaa abbaa asiin qabdu duraan jaarsa haadhaa fi abbaa eessummaan haboo waa hunda godhattee waan taa'u jirtuuf ammaas akka rooroon sun itti hin dhagaamne rooroon dhaba haadhaa fi abbaa akka itti hin dhagaamne jee ol naqee taa'u jirti jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya wanni naan jiru asirratti badii qabdaas hin jiinaa badiis yoon qabaadhes badii qabda jechuu ni dandeessan garuu isin yoon qabaadhes ani hin fudhadhu hangaan obsee ani isinii fi meetiin jira amma duraas dhaamsanii dhaameetiin jira waaniin kaameraa dura dubbadhu tanuma hammaatteen ol baasee dubbadha malee irra guddaa kaameraan alattiin saayibban kiyya gorsaa jeetiin dhaamsa kana isinii dhaamee ture. Kanaafuu daawwattoota kiyya aaraan qabaasi arraa viidiyoo tana asumatti haa dhaabbattu hanga viidiyoo biraatti walitti deemanitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jedha nagaatti naa tura.